Hello students, how are you doing? I hope you are on the hard work. Okay, today we will learn physics chapter 3. Physics from for grade 9 chapter 3 part 5. In last class we have seen that starting from accelerations and what is acceleration and also what is uniform motion. So today we will see under this part 5 what is graphical representation of motion. Graphical representation of motion kana maal jechuudha jettanii yaaddu? Graphical representation of motion jechuun inni mooshinii yookiin sochii giraafiidhaan bakka buusuu jechuudha. Giraafiidhaan yookiin giraafiidhaan bakka buusuu jechuudha. Haa ta'u malee dhuma boqonnaa kanarratti kan isin beekuu qabdan plot ST and VT graphs. Kana jechuun plot ST jechuun displacement versus time. Okay? S is represent displacement, T is time, V is velocity, T is time. Okay? Plot yookiin kaasuu qabdu jechuudha. Giraafii kaasuu qabdu jechuudha. Kana jechuun maanni displacement fi time waliin kaasuu qabdu, velocity fi time waliin kaasuu qabdu jechuudha. Kan biraan define slope jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti hiikuu qabdu jechuudha. Akkasuma calculate the velocity from ST graph and also acceleration from VT graph. Argitanii acceleration maalirraa? ST graph irraa yookiin immoo graafii position versus time graafii kaasnee asirraa akkamitti velocity akka argannu, velocity versus time kaasnee graafii sanarraa immoo acceleration akkamitti akka argannu beekuun dirqama keenyadha jechuudha. Okay, let us start. Where the motion remains in one dimension. Argitanii what is one dimension? Kallattii tokko yookiin fakkeenyaaf horizontal axis yoo jennu one dimensionidha. Horizontal axis yookiin immoo kallacha straight daandiirra asii achi yoo deemnu yoo ta'e one dimensionalidha jechuudha. Asii olee vertically kan dabalatu yoo ta'e two dimensional jenna jechuudha. When the motion remains in one dimensional, the information can be presented in graphical form. Objectiin tokko horizontaalii deemaa jira yoo ta'e x axis jechuudha. X axis deemaa jira yoo ta'e kana graafiidhaan argisiisuu hin dandeenye jechuudha. Graafiidhaan argisiisuu hin dandeenye jechuudha. The main advantage of graph compared with the table is that is allows the scope of motion to be seen clearly. Argitanii graafii fayyadamnee yeroo tokko sochii wantoota argisiisuun sirriitti akka nuu galu, waa'een sochii sanaa sirriitti akka nuu ifuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa yaadaan beeknu caala, isa barreeffamaan beeknu caala, graafikaalii yeroo ibsinu it is very clear, it is very important to identify everything from the graph. Okay? Okay, let us see the position time graph. Do you know? I hope you have now the position argama jennee turre fi time argamaaf time yookiin yeroo tokko argamni yookiin distaansiidhaan walitti dhiyaata. Distaansiin maal irratti hundaa'a? Position irratti hundaa'a jechuudha. Argama wanti tokko argama jechuun sochii wanti tokko bakka tokko bakka biraatti godhaa jechuudha. Chaaptarii duraa irratti ilaallee turre. Mee positionii time positionii fi time yeroo wal wajjiniin graafii isaanii kaa'uun maal fakkaata? A position time graph indicates the position of an object anytime for motion that's over extend time interval. Time position time graph indicates maal argisiisa? Positionii yookiin argama wanti tokko yeroo keessatti yeroo sochii godhu argama inni yeroo intervaalii kennameef sana keessatti godhudha jechuudha. The data from table 3.2 kana mee haa ilaallu.
position versus time miidha kuni position versus time. Time asirratti asii gadee dabalaa jira. This is time. Timing keenya gaa 0 ture. 0 irraa tokko ta'ee 2 3 4 5 6 sekendiidhaan kan nuti lakkoofnu. Time keenya 0 second 1 second 2 sekendiidhaan dabalaa jira jechuudha. Positioning keenya immoo argamni wanta tokko 0 ture 0 meetirii meetiriidhaan kan nuti safarru 5 meetirii 10 meetirii 50 meetirii 20 25 30 argamni isaallee dabalaa jira jechuudha. Argitanii kana giraafikaalii maal gochuu qabna argisiisuu qabna jechuudha. Giraafikaalii. When we represent this table as a graph, it is look like this. Okay. Time keenya horizontaalii kanarra keenye, positionii keenya immoo vertikaalii kana gaafa keenyu, vertikaalii gaafa kane timing keenya yeroo 0 ture. Timing keenya yeroo 0 turetti ishii kana jechuudha. Positioning keenya meeqa ture? 0 ture jechuudha. Okay. Kitane this is 0. When time is 0, the position also 0. When time is 1, okay? When time is 1, the position is represent what? 5. Look. Okay, kitane yeroo timing keenya tokko secondii ta'u positioning keenya immoo 5 meetirii ture jechuudha. 5 meetirii ture jechuudha. Also like for 2 second yeroo ta'u timing keenya 2 secondiitti yeroo dabale immoo display positioning keenya meeqa ta'e 10 ta'e jechuudha. 10 ta'e jechuudha. Okay, so we can represent the position time graph with the motion of an object with position and the time. We can represent it with graph. Graafiidhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaafi graafii kana yoo ilaaltan maal ta'a deeme akkuma taayimiin dabalaa deemu distaansii yookiin positioning isaallee dabalaa dhufe jechuudha. Asirraa sirriitti hubanna. This is straight motionidha jechuudha. Constant velocity dabalaa dhufe jechuudha. Constant velocity. Timing keenya meeqaan dabalaa dhufe? Tokkoon dabala jechuudha. 1 secondii ture 2 secondii ta'e 2 secondii irraa 3 secondii ta'e 1 secondiidhaan dabalaa jira jechuudha secondiin keenya. Haa ta'u malee positioning keenya meeqaan dabalaa deeme? 5 jechuudha. 5 meetirii ture 10 meetirii ta'e 50 meetirii ta'e 5 dabalaa jira jechuudha. This is clearly we can understand the relationship between position and time. Okay. Kanaaf asirraa maal calculate gochuu dandeenya? Velocity calculate gochuu dandeenya jechuudha. Okay. Velocity keenya positionii keenyarraa calculate gochuu dandeenya jechuudha. Mee akkamitti akka calculate goonu calculation armaan gadii kanaan haa ilaallu. Okay. To determine the velocity or speed of the runner, consider the meaning of slope. Argitanii velocity calculate gochuudhaafi graphical irraa maal hubachuu qabna? Slope maal akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Okay? Slope of position time graph represent the average velocity. Kana jechuun maali? Slope keenya average velocity wal qixa waan dhufuuf slope keenya calculate gochuu danda'u qabna jechuudha. Slope akkamitti calculate goona? Slope akkamitti calculate goona? Slope is equal to vertical change over horizontal change dha jechuudha. Vertical change or horizontal change. Vertically fi horizontally adda baafadha. Graafii amma asirratti argitan kanarraa inni as jala kana dabalaa deemu kun horizontally jennaa jechuudha. This is horizontal. Timing keenya horizontally dha jechuudha. Vertically immoo asii oleedha jechuudha. Asii olee keenya immoo maaltu bakka bu'e? Positionii keenya yookiin distaansii keenyatu bakka bu'e jechuudha. This is vertical. Inni jalaa kun horizontally dha. Inni asii olee kun immoo vertically dha jechuudha. Change of kanaaf egaa change of amma fakkeenyaaf change of horizontal yoo jenne change of horizontal amma fakkeenyaaf 0 ture meeqatti change ta'e?
tokkotti change ta'e jechuudha. Argitani? 0 ture tokkotti change ta'e. Vertikaaliin immoo meeqa ture? 0 ture 0 irraa meeqatti change ta'e? 5tti change ta'e jechuudha. This is horizontal change and this is vertical change. So this slope is equal to the vertical change over the horizontal change jechuudha. Okay? The horizontal change. Asirraa fakkeenyaaf vertical change yoo fudhanne the final point or 5 minus the initial point, okay, or 0 over what? The final point of horizontal, or 1 minus the initial of horizontal, that is 0. Okay, this is slope. So our slope is equal to what? This is 5 theta jechuudha. 5 theta jechuudha. Slope keenya maal ta'a? 5 theta. Simply if the slope is 5, our velocity is equal to 5. Argitanii? Velocity keenyaa fi slope keenya wal qixa ta'a jechuudha. Slope calculate gochuu dandeenya irra taanaan velocity keenya illee calculate gooneerra jechuudha. So if the slope is equal to the vertical change over horizontal change, we can say that this vertical change is rise jennaani yookiin asii ol dabaluusaa, run jennaani kun immoo horizontaalii yookiin dalga dabaluusaa jechuudha. That means change of x over change of time jechuudha. Change of x keenya vertically maaliin bakka bu'e? Positioniidha. Change of horizontal keenya immoo time keenyadha. This is simply equal with average velocity. Okay, so if we calculate the slope, we can calculate that 5 minus 0 over 1 minus 0. This is vertical change and this is horizontal change. This is represent the slope, or this is equal to velocity. Okay, our what? Velocity dhaan wal qixaadha jechuudha. Okay, so simply we can calculate the velocity from position versus time graph. Look like this. Okay, let us see the graph of velocity and time. Innama nuti kaafne sun maalidha? Positionii fi time waliin kaafne jechuudha. Amma maal kaafna? Velocity dhaa fi time wal wajjiniin kaasna jechuudha. Okay, the graph of velocity against time shows how the velocity of an object change with time. Argitanii? Graafiin velocity dhaaf time dhaan nuti kaafnu maal argisiisa? Velocity objectii tokko hammam akka inni jijjiirame jechuu argisiisa jechuudha. Okay? The velocity time graph shows how it is velocity change during the motion of the object. Yeroo objectiin tokko socho'aa ture, velocitiin isaa sa'aatii sana keessatti hammam vaarii godhee, hammam jijjiirame kan jedhu ilaalaa jechuudha. Let us consider this table. Okay? Table kan haa ilaalu. This is velocity versus time of car moving on the road. Okay? The time is measured with second and the velocity is measured with meter. Okay? Let us consider this is the time 0 second, 1 second, 2 second, and it is increased, and the velocity also starts from 0 and it is increased to 25 meter. Or this is not meter, this is meter per second. Okay? Make it meter per second. The unit of velocity is meter per second. Okay. Let us consider the velocity time graph obtained by plotting this data. Point is shown in figure 3.9. The rates at which the car velocity changing can found by calculating the slope of the velocity time. Akkuma dura jenne isa amma teebilii ammaa kana keessatti ilaalle kana yeroo giraafiidhaan argisiisnu maalidha?
velocity time graph ta'a jechuudha. Velocity asii olee time immoo horizontaliidhaan kaasnaa jechuudha. Mee haa ilaallu. This is table 4 and when we plot it as a graph, the velocity is vertical direction. Okay, this is the vertical direction and the horizontal direction is time. Okay, time is 0, 1, 2, 3, 4 up to 5. That means here. Okay, this is time, and the velocity also starts from 0, 5, 10, 50, 20, and 25. Okay, when the time is 0, the velocity is 0, this point. When the time is 1 second, the velocity is 5. 1 second and the velocity also 5. Okay, they are connected at this point. Okay, asirratti taayimiin tokko jechuun velocitiin keenya immoo 5dha jechuudha. Okay, haala kanaan straight line jechuudha. Velocitiin keenya maalidha? Straight line jechuudha. Asirraa slope keenya akkuma yeroo position time graph kaasne sanatti calculate goone rise over run, that is vertical change over horizontal change, is equal to 10 over 2 meter per second over second, that is 5 meter per second scale jechuudha. Kana jechuun maa inni asirratti rise 10 meter per second keenya kanadha. Tuun keenya kana jechuun vertical change fi horizontal change keenya yoo walirraa calculate goone maal arganna? 5 meter per second square akka nuti argannudha jechuudha. Asirraa calculate kan nuti goonu slope isaa calculate yoo gootan acceleration isaa kan argattu jechuudha. Acceleration kun maal argisiisa? Velocity keenya hammam vaarii akka inni godheedha jechuudha kan inni argisiisu. Kanaaf egaa mee sirriitti detailii asiin haa ilaallu. Consider pair of data points that are separated by 1 second, such as 4 second, 5 second. Kana jechuun secondiin keenya meeqaan dabalaa jira? 1 secondidha jechuudha. 4 ta'eetu 5 ta'ee tokkoon jechuudha kan inni dabalaa ture. At 4 second yeroo secondiin keenya 4 ta'u carrying moving velocity 20 dha jechuudha. Velocity isaa meeqa? 20 dha. Argitanii? Asirraa giraafii sanarraa sirriitti hubachuu dandeessu. Yeroo timing keenya 4 yeroo 4 velocity isaa meeqa ture? Velocity isaa asidha. Kana jechuun immoo 20 meter per second dha jechuudha. 20 meter per second dha isa jechuu barbaadeeti. And thus the car velocity increased by 5 meter per second. Kitani konkolaataan sekendii tokko keessatti meetir per sekendii 5 jechuudha kan inni dabalaa ture. Sekendii tokko keessatti velocity yookiin ariitii meetir per sekendii 5 dabalaa deeme jechuudha. Argitanii? 5 dabalaa deeme jechuudha. Uniformii miti. The rate at which an object velocity change is called acceleration. Kanaafiyyuu accelerationin ni jiraata jechuudha. Sana jechuun velocity change godheera taanaan accelerationin keenya ni jira jechuudha. When the velocity of an object changes at constant rate, okay, the constant rate, the object has constant acceleration. Saatii dhaabbataa keessatti velocity keenya wal fakkaataa dabalaa jira yoo ta'e accelerationin keenya dhaabbataadha jechuudha. Argitanii? Asitti meequmaan velocity keenya 5 dabalaa ture, accelerationin keenyas immoo maal ta'e 5 meter per second scale ta'e jechuudha. Kanarra hin dabalus hin hir'atudha jechuudha. Velocity keenya garuu 5 dabalaa jira jechuudha. The acceleration is constant. Okay, the slope of velocity time graph represent acceleration. Kanaaf slopein saaga maaliin bakka bu'a? Acceleration keenya akkuma dura graafii dura irratti ilaalledha jechuudha. Okay, so in a uniform motion, look this one. In uniform motion, the VT or velocity time graph is horizontal line as shown in figure C. Argitan? Uniform motion jechuun maalidha isinitti fakkaata? Velocity isaa
hin dabalu akka duraa sana shaniin hin dabalu jechuudha. Dhaabbataadha bakka. Velocitiin isaa 10 meetir per secondiin deema yoo ta'e 10 dha jechuudha bakka. 10 meetir per secondiin deema yoo ta'e 10 dha. 15 20 hin dabalu jechuudha. Okay. Yoo velocitiin isaa dabaluudhaa baate that is uniform motion. Okay. Uniform motion yookiin constant velocity dha jechuudha. The area under fakkeenyaaf look this one. This is time and this is velocity. Vertical one is velocity, the horizontal one is time. The line represents the horizontal line is velocity. Asitti value ta'e 10 meter per second in deema yoo ta'e 10uma jechuudha. Dhaabbataadha jechuudha velocitiin isaa. This is uniform motion dha jechuudha. Akkasa kana duraa sana dabalaan jiru jechuudha. Kana jechuun area kana fakkeenya utoo calculate goone this velocity times time, that means let us say this is h and this is base. Okay, b times h is equal to velocity times time. This is represent displacement. Okay, area nuti asirraa calculate goonu sun area graafii constant velocity keessatti argamu sun maalidha? Positioniidha jechuudha. Positioniidhaan wal qixadha jechuudha. Okay, that is correct. Okay, the final topic of today is speed limit and the traffic safety. This is the additional topics. And what is speed limit and the traffic safety. Okay, the below figure 3.11 shows that drivers required to keep the speed of their cars at 80 km per hour or below. Drivers violating these speed limits will be charged by the traffic police as they may cause danger. Okay, kana jechuun maal isinitti fakkaata? Limit speed jechuun yookiin speed limit jechuun saffisa keenya murteessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa warri oofan saffisa isaanii maal gochuu qabu? Fakkeenyaaf 80 gadi ta'uu qaba jedhamee yoo murtaa'eera ta'e this is limit speed dha jechuudha. Maaliif yoo sanaa ol darban maal ta'uu danda'a? Balaan uumamuu danda'a waan ta'eef. Safety keenya eeguudhaaf saffisa limit kan goonu yoo ta'e that is called speed limit dha jechuudha. Kana limit yookiin speed limit ta'e sana yoo darban egaa konkolaachistoonni poolisii tiraafikaatiin ni qaxxaamuru jechuudha yookiin ni qixaaxamudha. This is represent speed limits when we see on the way of drivers. Again, 60 this means this the cars moving in this direction should be moving with 60 meter per second dhaan akka isaan deemuu qabanidha asirratti kan argisiisu. Yoo kana ta'uu baate garuu konkolaataa walitti bu'uudhaan balaa geessisuu akka danda'u argisiisa. Isinillee kana konseptiin isaa kana argisiisuu barbaadeeti jechuudha. So the position time graph and velocity time graph is look like this. So to finish our lesson, let us revise what we learned in the previous class and the today class under chapter 3. Okay, under this unit you have learned the following points under chapter 3. Boqonnaa sadii keessatti waan barattan walumaa galatti keessa isin revise godhetan boqonnaa keenya har'aa kana barnoota har'aa goolamna jechuudha. Egaan motion yookiin sochii maal jenne? Motion in straight line is one of the simplest form of motion in a specific direction in the called reactive linear motion. Kana jechuun sochiin daandii sirrii tokko sochii keessaa isa salphaa fi murteessaa ta'ee maal jedhama? Reactive linear motion. Sochii daandii sirrii jenna jechuudha. Motion in straight line. Sochiin daandii qajeelaa irra taasifamu yookiin geengoo kan hin taane reactive linear motion jenna jechuudha. Okay, an object is in motion if it changes position relative to the reference point. Ka'umsa irratti hundaa'uudhaan sochiin objectiin tokko bakka isaa jijjiiraa yoo ta'e maal gochaa jira jechuudha? Sochii godheera jechuudha. Bakka tokko yookiin reference point bakka ka'umsaa san tokko irratti hundaa'ee objectiin tokko bakkaa bakkatti
deemeera yoo ta'e sochii geggeesseera jechuudha. Okay, motion can be described by distance, speed, displacement and velocity, where the displacement and the velocity also include direction. Okay, we can say that sochiin maaliin ibsamuu danda'a? Distaansiidhaan yookiin fageenyaan, saffisaan, qaxxaamuraan akkasuma immoo ariitii yookiin velocitiidhaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u malee qaxxaamurrii fi velocitiin maal qabu? Directionii yookiin kallattii akka isaan qaban beekuu qabna jechuudha. Okay, distance is the physical quantity which describes the length between 2 points or place, and it is the total path traveled by the body, and distance is scalar quantity. Fageenya jechuun distance, fageenya jechuun physical quantity safartamoo fiizikaalaa ta'ee maal ibsaa? Fageenya tuqaalee lama yookiin bakka lama gidduu jiru ta'ee safara waliigalaa isaati jechuudha. Safara waliigalaa wanti tokko adeeme kallattii inni adeeme sana hundumaa idaanee kan nuti keenyu distaansiidha jechuudha. Distaansiin egaa kan dhabeedha jechuudha. Okay, displacement yookiin qaxxaamura jennee inni nuti waamnu immoo displacement is the change in position of the body in certain direction. Kana jechuun immoo kallattii murtoofte gidduutti bakki jijjiiramu yookiin objectiin tokko bakka isaa jijjiira yoo ta'e, sochii godha yoo ta'e displacementidha jechuudha. Kallattii murtoofte straight line keessattidha jechuudha. This is displacement. And the speed of an object can be calculated by dividing distance traveled by time needed. Kana jechuun velocity is speed is equal to s over t dha jechuudha. Okay, distance over time. Okay, and the velocity of an object is speed of the object with its direction. Karaa biraa velocity jechuun maal jechuudha? Speedii maal qaba jechuudha? Kallattii qabu jechuudha. Speediin tokko kallattii qaba yoo ta'e maal ta'a? Velocity akka inni ta'udha jechuudha. Asirraa kan nuti hubachuu dandeenyu. So average velocity is displacement over time period during which the displacement occur. Okay, and if the velocity is constant, the average velocity and the instantaneous velocity are the same. Velocity tokko yookiin dhaabbataadha yoo ta'e, average velocity fi instantaneous velocity tokko yookiin wal qixa ta'uu jechuudha. Acceleration occurs whenever an object speed up, slow and change direction. Saffisni yeroo dabalu, yeroo hir'atu, yeroo change godhu acceleration ni jiraata jechuudha. Okay, uniform motion is the motion of an object along a straight line with constant velocity or speed at a given direction. Kallattii kenname tokko irratti sochiin daandii sirrii tokko wal fakkaataa yoo ta'e yookiin immoo saffisni isaa dhaabbataa yoo ta'e, velocitiin isaa kan hin jijjiiramne yoo ta'e uniform motion jenna jechuudha. Okay, the slope of the position versus time graph at a specific time gives instantaneous velocity at that time. Egaa position versus time graph irraa velocity calculate gochuu akka nuti dandeenyudha jechuudha. Asirratti kan nuti ilaallu speed time graph yookiin velocity time graph irraa immoo speed time graph horizontal line represent zero acceleration or constant speed. Kana jechuun speed time graph kaastanii horizontaalii time vertical immoo speed kaaftanii line horizontaalidha yoo ta'e, sana jechuun acceleration is zero but speed is constant jechuudha. Okay, thank you very much for your watching this video. Okay, waan daawwattaniif, waan hordoftaniif baay'ee guddaa isin galateeffannaa. Subscribe, share godhaa, nu hordofaa, video keenya itti aanu argachuudhaaf akkasuma egaa doyil milikitii caanuudhaan
nu duukaa bu'aa. Viidiyoon keenya itti aanu gaaffiiwwan boqonnaa 3 dhumarra jiran wal wajjiniin solvi goonaa. Thank you for today.